Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii irraa keessatti obbo Jawaar Faan akkam jiran? Waqtii guyyaa 8 fageessa jedhanii fuula isaa ilaaluun nan jettu Jawaariin bakkeenis akkasuma Hamzaanis kusukkaaraallee qaba Shabsaddiinis akka malee laafanii jiranii. Godina Booranaa Bonii Oowwee guddoo nammiidhu jiraa jedhan. Bakko bisaaniitiif kan nyaata dhugaatii akkan qaba horiin ammoo gatta taa'ee jiraayyuu gara boqqeef marmaroo kanatti horii keessa du'eeyyuu lakkee akkuma jajjaba jiranii. Namni akkuma horii suniin dhumataa jedhamee shakkamuu jirame. Dubartooti barumsa isaaniitiif dursiyoo hennaan imilkaanii jet baratuun tokko. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan godina Booranaa aanaa taltalleef dubluqii boonii yookiin hongeen jajjabaatee horsiisee bulaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraatonni himan akka odeeffannoo irra arganneetti gandoota hedduu keessatti horiin marra bisaan dhabuun kaan du'anii kaan kaasuu jiran loon bir dabarree lubbuu namaatiifuu sodaachuu jirraa jet baatee duubaa aanaa taltalleerra. Lafti godha akkuma jajjaba jirti uummatii rakkoo bisaanii akka qaba bishaan hin jiranii. Wanni nyaatanii midhaan wayiillee hin jiranii hageettillee beektaa gayyayyuu hin arganne uummati hageetti hin jirtu rakkoo bisaaniitiif kan nyaata dhugaatii akkan qaba horiin ammoo gatta taa'ee jiraayyuu gara boqqeef marmaroo kanatti horii keessa du'eeyyuu lakkee akkuma jajjaba jiranii. Namni beela akkam jira? Namni beelaa jajjaba jirame namni akkuma horii suniin dhumataa jedhamee shakkamuu jirame. Horii qofaaniitiyyuu namni sodaachisa wanni nyaatan hin jiru bisaan hin jiran uummati kaan darmadda fa'aa bisaan akka malee namirra fagoo. Kiiloomeetirii dheeraa deemanii madda fa'aatti akkan godaananii kaagarii gara madda sun godaananii haali namni hundinuu akka takka geejjiballee qabaachuu hin danda'u uummati akka malee rakkachuu jira. Gargaarsi tokkolleen isan dhaqqabe. Garee dhiyeenya kana warri sodaa isis balaa ka jedhan kun bisaan wayii saboottiin akkan gegeessanii sullee bisaanii gahaa akka uummata tajaajilanii dhibiinii fi guyyaa tokko fananii kaan garee warri qajeelchuun faan dheebuu baatuu malee bisaan gahaan isin malee. Deeggarsi addaa dhibiin kan godhamee fi uummata baruu danda'a jedhameetiin hagammaatti kaa'an tokkollee ni jira. Galatooma waaqii bonirra isa nambisinna. Baay'ee jenne ulfaadha. Hoogganaan wajjir barannoota aanaa taltalleef hordhiif kan hordofu keessaa Abdullachi Duubaa bon jabaa kanaan horiin guddaa huqqatee gargaarsa illee namcuuf dhaqqabuun ulfaataa jedha. Haa ta'u malee horiin bonaan du'e jechuu hin dandeenyu jedha. Horiin bonaan haalatee du'e hagammaatti ragaan isaa hin jiru garuu. Dhibee wayii jira yeroo bonaa hancuuf akkuma beekamu beektaa qaamii horii qabu dhukkuba jaldeema. Dhukkuba booranii awwaarsedhaan dhibee sana jira. Horiin dhibee sanaan du'e ganda Koboqi keessatti horii 15 leengadda ragaa isaa fudhannee jirra. Bonaan odoo hin ta'in sababa dhibee sanaatiin amma ogeeyyii cufachi galchineetiin ogeeyyiillee hedduutu achi jira. Gara mootummaatiin akka aanaatti haga danda'amu kamiin warra bira jirra. Bonii waan waggaatti maree deebi'u uummata kan irra ittisuuf karoorii mootummaan faanii kaa'ee jira. In jira akka mootummaatti bara kana akkuma mootummaa Itoophiyaatu karoora badhaadhina maatii jedhaniitiin waan beektaa uummata kan boriidhaan irra dandamachiisuuf hojjetan hedduu jira. Waan qaban irra qusachiisuu sa'aatii bonaa odoo hin ta'in roobaatti akka isaan qusatan taasisuu namni kamiyyuu immoo waldaan gurmaa'eetiin hojiilee gara biizineesii kanan nam teessisa waan. Horii birrii kan nama horachiisuu danda'anitti hawaasa hortee bulaa kan ceesisaa hedduu irratti hojjetamaa ture. Galatooma. Isinis galatooma horaa bulaa. Abbaan gadaa Booranaa Abkura Jaarsoo kadhiyoo kan dubbifne aanaaleen rooba gayyaa argatan kaakeel waayee yaabaloof goomolee akka dansaa jiraa jedhe garuu dheedii malbeef golboo akkamtu jiraachuu dubbata. Bon jabaat kanaan abbaan gadaa mootummaa federaalaatti iyyachuu hima. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isan beeksifna jalqabaan boodiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa rakkoo qooda gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru ilaalchisee ibsidheen kan baasen rakkoon jidduu isaanii furuuf yaalii gargaraa taasisuullee milkaa'uu hin dandeenye jedha. Boodichi dabaluun paartichi rakkoo harka qabu hojii raawwachiiftuu hiikuu waan hin dandeenyeef caasalee biiroo paartichaa yaa'ii waliigala gochuun rakkoo isaanii akka furatan yaamichi dabarsinee jedha. Dippiloomatiin Iraan hiriira Firaans keessatti paartii mormituu biyya baqateen qophaa'e irratti boombii dhukaasuu karoorfattee jedhanii hidhaan itti murtaa'e. Asadoola Asaadii Viyeenaatiin baasii Iraan keessa hojjechaa turte manni murtii Beeljiyeem hidha waggaa 20 itti murteesse. Kun yeroo jalqabaa kan qondalaan Iraan gamtaa Awurooppaatti hidhamu eegee waraaqsaa barkum 1979.
Pireezidantiin Taanzaaniyaa lammiilee biyya isaatiin kooronaavaayirasii irraa of ittisuuf qorsa mukaa kaa'umaan irra dhufuutti fayyadamaa jedhe. Magufuliin kan magaalaa Dodoomaa dubbate qorsi biyya irra dhufu kuniin isaanii dansaaniitii jedhe uladhaa jedhe.